Ayee kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii kanaa baga nagaan walitti deebine. Hordoftoota koo har'aa ammoo barnoota tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Garuu jalqaba irratti chaanaalii koo kanaa fi warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan akka na bukkee dhaabattan isiniin jedha. Kallattiiwwan gara barnootichaan darbina jechuudha. Jalqaba irratti bilbila namaa akkamittiin akka hordofnudha jechuudha kan isin barsiisuudhaaf dhufe. Bilbila namaa hordofuudhaaf jalqabaa wanti isin gochuu qabdanis isinitti hima. Akkasumas bilbilli keessan hordofamaa yoo jiraate maal gochuu akka qabdanii isinitti hima jechuudha. Amma kallattiiwwan gara paadii tuqxu jechuudha. Bilbila namaa hordofuudhaaf bilbila aappichaa tuqxanii gara paadii tuqxu. Isa booda iddoo paadii kana tuqxanii mallattoo urjii kana lama tuqxanii 2 1 barreessitu. Isa booda mallattoo urjii tuqxu. Isa booda bilbila keessan gashitu jechuudha. Bilbila abbaa hordofuu barbaaddan irratti jechuudha. Wanti isin yaadachuu qabdan bilbilli kun bilbila abbaa hordofuu barbaaddaniiti malee bilbila keessan miti jechuudha. Kanaaf bilbila keessan gashitu asitti jechuudha. Bilbila keessan edda gashitanii booda ni bilbiltu. Isa booda bilbilli sun gara keessanitti forward ta'eera jechuudha. Bilbila sana hordofaa jirtu jechuudha. Akkasumas bilbilli keessan immoo hordofamaa yoo jiraate maal gochuu qabdu? As tuqxanii isa booda bilbila keessan namni hordofaa jira yoo ta'e mallattoo urjii kana tuqxanii isa booda ammas mallattoo riqichaa tuttu. Isa booda 2 1 isa booda mallattoo riqichaa. Isa booda bilbilli keessan kun akka hordofamaa jiraate isinitti hima jechuudha. Kunoon naaf dhufeera jechuudha. Call forwarding waa'ee sanatti hima jechuudha. Voice not forwarded, fax not forwarded, wanti hunduu forwarded hin taane jechuudha. Bilbilli kun hin xalafamne waan jedhudha jechuudha. Amma immoo wanti isinitti himu yoo bilbilli keessan bilbila namaa xalaftanii yookaan hordofaa jiraattan maal gochuu akka qabdan isinitti hima. Asirra galtaniitu maal gootu? Mallattoo riqichaa si'a 2 tuqxanii 2 1 amma immoo mallattoo riqichaa. Isa booda bilbila namaa hordofaa yoo jiraattan wanti isin hordofaa jirtan sun ni dhaabbata jechuudha. Dhaabbateera jechuudha. Amma hordoftoota koo barnoonni koo har'aas kanuma jechuudha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Like gochuu hin dagatinaa. Waan sirreessuu qabaadhu yoo jiraate immoo koomentii irratti naaf barreessaa jedha. Viidiyoocha sheer godhaa. Galatoomaa.